rabbi jedha oromoo kiyya na dhukkuba kaleedha jedhani luka kiyya deemu dadhabe akka dhaabadhu wallaale luka kiyya jechuudha firaa'ol biraa fi saaraa biraa habiibaa biraa naageessa ijoollee ka qabaatanii ilmoo hoo qabaatanii obboleetti haadha hoo qabaatanii laaltanii nan dabarsina rabbuma jedha waaqa keessanii ka'umee jedha naa qarqaarsi keessanii barbaade bakka of humna kiyya ol ta'e haadha kiyya biraa galuu barbaada haadha kiyya bichaatu naa galchaa Itoophiyaa naa galchaa haati tiyya qe'ee haati tiyya naa galuu barbaada dadhabe ganamaaf galgala deemee luka kiyya laalanii na deebisanii kaleedha jedhanii akka wallaaluun bu'aa ganamaaf galgala natti dukkanee naa qarqaara oromootiya xiqqaaf guddaa naa qarqaara harkuma keessanii harka kiyya keessa qabadhee jira firaa'ol bira naa geessa firaa'ol nan dabarsini haadha hoo qabaatte obboleetti hoo qabaatte sibira hoo ga'e nan dabarsini abbaa kiyya qarqaarsa keessanii barbaade naa qarqaara. Obboleessaa haadhattee obboleettii haadhattee biyyaa haadhattee maatii haadhattee wanni isiin hin taane hin jiru firaadhaaf qotiyyoo isii waaban sa'a isii waama subhaanallah. Ay ijoollee shamarranii waan itti jirru moo deebinee akirashaal dhukkubarra buuna jechuudha. Dhukkubarra buuna gaafa dhukkubarra buune ammoo namni abbaa kanaan hin jedhu hin jiru. Maaliif dhukkubsattee intalli tun maal tokko isii dhukkubsee namni jedhu hin jiru jechuudha. Gaafa dhukkubsattee akka hosiiti gasi darban jechuudha. Abbaa fedhe manteen dhukkubaa namni siin jaalatu. Dhugaa rabbi gaafuma ati warkaa qabdu gaafuma ati waa si harka jiran duniyaa wayii harka jirtu namni si faarsa malee achi booda namni quba siin qabu jechuudha. Obboleettii tiyyatan rabbiin dhukkuba isii kana dawaa ofiitiin dandeettii ofiitiin irraa haa kaasu wallaahi. Inni halkanii wayyaa wal jala jijjiiru sun inni bishaan irraa nu uume suni rabbii utubaa fi xiribbaa takka malee dachee fi samii tana dirrise danda'adha. Rabbii hunda keessa obboleettii teenya tanaan jalqabee warra biyya namaa keessa dhukkubaadhaaf saaxilamtan rabbi sinaa afi dhukkuba hin danda'amne dhukkuba kalee dhukkuba sammuudha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee kalee dhukkubsatan jechuudha. Kalee dhukkubsatan biyya namaa kana keessatti anamma ofii kiyyaa kalee na dhukkuba dhugaa rabbi sadarkaa obboleettii kiyya geette kan alhamdulillah nan geenne malee kalee na dhukkuba. Garuu rabbiin danda'adha wannuma salphasii laafisa jechuudha. Wallahi rabbi isin haa fayyisu. Rabbi isin haa fayyisu ijoolleetiin. Dhukkuba isin jiru rabbi quba irraa qabaa isin quba nu quba walirraa hin qabnu. Barbi nyaatamni barbi hin jiru walla qufa irraa fuudhuu uttaaloo irraa fuudhadhamne barbinu. Nuti ijoollee shamarran biyya namaa jechuudha. Uttaaloo qofaa jedhanii naannoo keenyatti qofaa sanirraa fuudhadhamne jirra. Nyaatamne jirra keessi keenya dhumatee jira barbi keessi keenya fayyaa hin qabu. Gubbaa kana namni nu laala hoomacha gubbarraa kana nu laala malee wallahi keessi keenya dhumatee jira. Barbi hoggaa meeqa hoggaa torba hoggaa saddeet hoggaa kudhan digdama mana namaa keessatti daladdaa barbi sammuu kan keetti osoo hin taane sammuu namaati ajaja namaatiin daladdaa eessa fayyaa argatta. Akkas godhii namaatiin daladdaa eessa fayyaa argatta. Yeroo kanarra fi yeroo kan akka siin jedhani eessa fayyaa argatta. Guyyaa kam sammuun kan keetiin sammuun kan kee rahaa argata akka namaatitti. Barbi alaarmii guuttee jechuudha. Wallahi garaa nama raasonni keenya kun alaarmii guuttattee jechuudha sa'aatii guuttattee way sa'aatii sunarra darbaa jettee ufee dalaarmu irratti jechuudha oduttaala sa'aatii salaalti jechuudha. Barbi osoo biyya ofii jiraatti mana ofii jiraatti ganda ofii jiraatti akkas hin taatu ture. Akkasumattuu miidhamtee hirriba gaahaa argan nyaata gaahaa hin argan ilaalcha gaahaa kan hin argan akkasumattuu iyyuu dalattee wallaa dhukkee irraa kaasa warri biyyaa jechuudha. Warri biyyaa eessaa fiddeen jedhanii biyya alaa jirtii malee maali akka jirtu sammuu simaa rabbi waliin beeka. Dhukkubsattee waa meeqa taatee jaanjooftee maallaqa fiddee walitti qabattee isaan ammoo akkuma salpha seelaa balleessan. Gaafa ka'aati fayyaa dhabda jechuudha. Gaafa fayyaa dhabde san duniyaa qabaattee duniyaa ati itti faajjee akkasii fayyaa sanuu ittiin dhabde fayyaa saniin deeffachuu hin dandeettu. Maaliidhaaf hin jiru kaa hin jiru kun garana bute kun garas bute dhumate eessaa dhufa. Achi booda harka namaa eeggatte jechuudha. Harka namaa eeggatta ol baatee miidiyaa irra bootte jechuudha. Furmaanni biraan jiru kaa. Osoo dandeette ofiiyyuu wayii godhatta. Osoo dandeette ofiiyyuu silawaa fayyaa irra dhabde saniyyuu fayyaa kan kee deeffatta. Hin jiru kaa. Kun garana bute warii duniyaa lafa argatan jechuudha. Kun qotiyyoo sababatee fudhate. Kun horiidhaan kun lafaadhaan fudhate. Silaayyuu qotiyyoon illee duunaa sima barbaadani.
lafti lafa ol marguuditti qamadiin garbuun marguuditti taanaan illee sima barbaadan. Ati achi keessa gahee ati qabdu xiqqishoodha. Irraan darbalee kinoo mootummaan rabbiin inshaa Allah waani dandeettii ofii isaatiin akka ofii barbaade haa godhu. Ifaajee takkanatti itti ifaajee gubattee biyya namaa kana keessatti dhukkubarra buute sababa sanidhaan. Sibiila itti dhaabee siya bakka nama addaa siya laabaasee yoo ta'u hojii kan kee argu. Osoo hojii kan kee akkana argu sibiila dhaabee dafqan kee waggaa 9 waggaa 10 osoo guyyaa takkatti rahaa itti godha jetteetiin abdiidhaan jiraattu sibiila itti dhaabee addaan baasee jechuudha. Gaafa sammaa isiin maaliif hin maraan? Isiin gaafa sammaaf hin dhukkubsan. Wallahi maraachuu qabdi ka. Haqa qabdi maraachuu irratti. Itti gubattee itti faayi wanni ijoolleen keenya shamarranii taate moo wanni nu ta'aa jirru moo subhaanallah. Wallahi qormaan baay'atee jira keessa ijoollee keenya biyya namaati biyya shamarran biyya arabaatiin qormaan heddummaatee jechuudha. Maal isiniif fakkaate? Waa lama miidhamaa jirra. Waa lama sadiif miidhamaa jirra. Biyyarraa bahuun adda miidhama. Deebitee gola namaa keessa jiraachuun wallahi miidhama. Wanni haga gola namaa keessa taa'u sammuu namaati ajajamu namni si ajaju sammuu kan kee nyaatu gassi oofu keessa kee fixu ufitti amantummaa si dhorgu hin jiru jechuudha. Akkas godhe siin jetti niitii arabaa teette waggaa meeqa gate si ajaja jechuudha. Ani yoom garbaa ani dhugaa jechuudha. Alhamdulillah dalagaa hamtuullee hin qabu. Alhamdulillah kuma maatiitii jiraadha. Haadhaaf abbaa keellee naagoo baatan. Garuu akkanumatti wallahi na hin gammachiisu. Akkanumatti na hin gammachiisu jechuudha. Maaliidhaaf isiniif fakkaate? Wamaa natti illee hin dabne alhamdulillah. Garuu sammuma isaaniiti shaayii malaan. Waa gadii shaayii barbe bishaan buusuudha. Bishaanuma buusii na ajajasanii miidhama sammuun kee jechuudha. Maaliidhaaf? Osoo mana kiyya jiraadhee na ajajanii waan jedhu jira barbe. Osoo mana kiyya gola kiyya maatii keessa jiraadhee na ajajanii ofii ajajachuu danda'a. Ofii sammuun kiyya of ajaja malee. Alhamdulillah ala kulli haal miidhama teenya tana. Wallahi rabbiin nu haa baasu. Miidhamnee jirra. Biyyaa bahuu adda miidhama. Gola namaa keessa taa'uun miidhama. Dalagaa ormaatiin ifaajee kan kee kallattii garagaraatiidhaan dhabuun miidhama. Achirraa fayyaa dhabuu ammoo miidhama waa hundaa oliiti. Rabbii fayyaa isin hin dhorgin. Rabbiin fayyaa isin hin dhorgin wallahi. Namni fayyaa qabu wallahi nama meeqa oksijiiniin jiraataa irraa barbe. Hafuura nafsi oksijiinii ana ol fudhannee gad deebifnu kana meeqa kamtu sekendiidhaan maallaqaan jiraataa irra. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Qooda keeti wanni martinuyyuu. Wallahi miira keessa galee maal akka ta'e hin beeku. Wallahi miidhama ijoollee shamarran biyya arabaa kanaan argumaatiin hedduu miira keessa gala maaliif akka ta'e hin beeku. Rabbiin danda'aadha. Fayyaadhaan warra bahee fayyaadhaan biyya ofiitti deebi'u hunda keenya haa taasisu. Miidhama keenya kana ammoo warri miidhamtan dhukkubaadhaan duniyaa keessa miidhama kallattii hundaanuu isinii jirtu. Rabbiin miidhama keessan keeree isinii jijjiiree waan bal'oo isin haa baasu wallahi. Rabbiin waan bal'oo isin haa baasu isiniin jedha yoo isin balleessan immoo asumaan dhiifama. Nagaatti assalaamu alaikum.